أمس وهو يتني أو إسنا والله نصاب مناك يا ينردو هو جاي أو إس نردو الحمد لله ربي تو يوغسل لي والإنجيل ونانجر أداني لي بين أنجر الحمد لله ilmoona kana yoo rabbiin na jalaa fudhate alhamdulillah yaa rabbii kee qaleessallee sinnaa kenne hadhallee si fudhate alhamdulillah rabbii keetii yoo shakkarte waan dhabduun qabdu aara wuji birraa jette arabni birraa eenyu jaartii rasuula kennaa eenyu qissaa kana keessan beeku ta ilmoon isii irraa duuteeti la ta rasuula kennaati moo eenyu sallallahu alaihi wasallam Yuna jala bade male wallahi an urguma sani sabrin na kesa umamte anin durriye na setanimi wallahi urguma sani sarbin ton na kesa umamte wan san naga heti ilmoni si jala du'e ilmo du'e kan akkuma waan jiruuti tirrafifte lafa keette abba wana ofi walin akkuma duraatitti gammadde kolfite bashannana abulte waliqanani abulani ganama ammoo bar ilmoon kee akkana jette itti himte ilmo du'a dhagaye achi deeme dhaqee rasuula kenna himate jedhan osoo ilmoon tiya duutoon jirtu akkana isin naa waliin bulte jedhe himate ilmoon gaafa eda waliin bulte sun yookaan kana caalu ta'uu beektaa jedhanin jedhan sun rasuula moo nabiyyiidha dhiifa manarraa ta'ati hin beeku sin irra gad dhagayeera garuu gurrarra na baateerti gina ammoo na keessa galte sahabaadha bada anaa tana wallaa bar osomatti fuufee faqara'e wallaahi warra asirra jirtan hunda keessanin sallamsiisa warra asirra jirtan hunda keessanin sallamsiisa osoo itti fuufee faqara'e qaala tiktokii kana rabbiin isaa haa balleesse wallaa tiktokii kana na balleesse bar tiktokii kana na balleesse malee rasuulaa miti nabiyyiidha yaa garummaa qaba rasuulii fi nabiyyiin garaagarummaa qaba inni beekaa bar saabaanii fi garaagarummaa akka qaban ni beeka sahabaa rasuulli garaagarummaa akka qaban ni beeka bar akkas isinin jedhu akkas isinii ta'a lutti cinaa tokko irra hin jirtu iji cinaa tokko keessa hin jiru harki cinaa tokko irra hin jiru isinin jedhu akkas isinin naa jedhu haa farrisu maal ta'e uummanni bismillaahi irrahmaani irrahiim maal taatan dhaggeeffadha barriin gadi ola seenan irraa boba'e ibiddi qoxaarii isinin mul'isee miti kunoo isa akkanaa kanatu boba'e adii kophaa taa'u argitanii kama mana kiyya keessa jiru san adii kophaa taa'u santu boba'e kun adii achi kophaa taa'u san argitanii ka gadi hiriire kan osoo hin taane adii kophaa jiru boba'e kunoo isa kanatu boba'e jechuudha argitanii isa santu barri irraa boba'e mubaarak eessa jira kifilii garaa keessa jira aarri asii ol eegalee mitiire inni ka'ee hirriba gastii muzayyanii gubbaa jiraayyuu jedhan mana hin jiru an ala tureeyyuu quban qabu kana hundaayyuu anuuyyuu inni asa jira gastii mubaarakii gubbaa jira jedhan gastii muzayyanii gubbaa jira geemii tabsiisuudhaaf gastii mubaarakii muzayyanii gubbaa waan jiruufi yeroo ibiddi kun achi waan dhee aarri mana keessatti isa affanu maali jedhee yoo gadi bahu aara manni saalooniin hin mul'atu akkuma jiru saalooniin akkanumaa hin mul'atu tanuma keessa namni alarraan cabsee inni barrii hin argu ibiddi barrii gubbaa bobayaara waan ta'eef aaraa walitti inni barrii cabsee asiin namni baasee lubbuu fi baafate jedhan isinii galee amma isinii galee oromii fi kun isinii galee amma isa garuuyyuu foolii aarri awwaarri homaa dhibee sukkaaraallee qaba waan ta'eef kana keessa galee affaneen akkas moo du'aa jiraa godhee isinii himuu dhabe yaa saba keenya yaa hizbii keenya baga rabbi isa baase jedha du'aa godhaa fi bas maal godha osoo rafee jiraate haati isaa mana haati manaa mana hin jirtu obboleettiin mana hin jirtu namni tokko mana hin jiru osoo rafee jiraate mubaarak hirriba irraan ka'u nagayetti osoo rafee jiraate mubaarak hirriba du'a tokko rafa osoo barrii cabsitee mataa isaa gubbaa dhabattee jettee azaantee kan hin dhageenye wayii rafa mubaarak usuu hirriba san keessa jiraate lubbuun isaa dhan tarraftu baga hirriba san keessa hin jiraate ansan rabbiin alhamdulillah jedhaara